akkam jirtu Itiyoo Telekoom shiriin jedhama sin gargaara. Laame taarikuu kan jedhamu wayitu barnaa arrabsee lama siinii wayinna ilaa cufame jennaani. Eenyuun na arrabse? Taarikuu kan jedhamu wayinna arrabsee simbira jira laatatti naa kennitu. Maal godha sin jee? Udduu haadha keetti dagalaa raraawutu fadhuunaan jedhee akka ittiin itti bilbilee siinii ilaa cufame jennaan. Gaafin keessan itti naa kennuu dandeessu laatan jedhee suuni isa arge. Moo nama keessa hoggannu qabu. Dhiisa amma isa dhiisati. Absin keessumeessa bakka natti dhiifama wajjin. Isi baay'inaariyaan moldikka dabka funyaan ranna yaa'e. Dhiisa naarina ishee. Maal godhuudhaaf wal arguun hin jiru. Gaafiin keessan maalidhaayi? Siiniin na ilaa cufame. Siimi cufame natti maame duwwaa sagal? Duwwaa sagal. 64. 64. Eshi. 49. Eshi. 18. Eshi. 32. Maal ta'e PUK moo piinis hin gaafate moo calliseen sin jalaa cufame? Callisee makkootti rafe waan fagargee. Expiredii ta'e kuni maamila expiredii miti hin hojjetu kuni cufamee jiraati. Teeleen cufee jira sababa rakkoo qabaa. Laakanuma gaafate. Maal jettan? Siimii biraa bitadhaati fayyadama kun amma naachisanii hin hojjetu ishee. Laakanuma gaafate naan dagalaa keetiidha malaa isheen garagari tanaan jedhee naannoo yanuu akka tokko ta'e. Sida arrabse? Inni na arrabsee nama keessaa nagarsi malee nu nanna ibboo. Illee bakka ishee rakkoo qabu nuti keessummeessine. Ilaalee. Gadi nu fuudhaatanii komaa kanatti. Dhiisa inni kun seera qaba waan ta'eef inni illee adabamoo sin tuqa ishee. Seera murtinaa cimsaa qabaata. Ishii galatooma nagaa. Abbaa koo nagaa. Tajaajila masinii kennu toorarra turaatii yaadatti kenna. Gama waamicha kanarratti